كلالو جمركونم جوا ينافقوت قاتلو قلبي لي برالا أكالين فنقلو يني ما قلاي مدينة نوبلو يني ذات أكالي مدينة نوبلو أرحب النبي عجبا عجبو جمرا كلالو جمركونم جوا ينافقوت قاتلو قلبي لي برالا أكالين فنقلو يني ما قلاي مدينة نوبلو يني ذات أكالي مدينة نوبلو أرحب النبي عجبا Yo. Waaw yerootti akkas taphatan akkam namatti tolu dhugaa rabbi maashaallah tabaarakallaa jedheen hin jira sana akkasitti taphatanii maashaallah jedhe malee sirbarraa maashaallah hin jenne isaanumaan hin jedhee jechuudha ijoollee makanaan maashaallah jedhe viidiyoon kun yuutuubii irratti gadi hin dhiifamne asiliinis viidiyoo yeroo jalqaba gadhiise malee gadi hin dhiifne feesbuukii irratti illee isuma achi yuutuubii irratti gadhiise achirratti illee gadhiise jechuudha. Ani amma kana wanni irraan argee fide viidiyoo amma gara jalqabaa kan argitanii tiktookii irraan argee fide jechuudha. Mucayyoo tokko isaanii wajjin jirti isheetu waraabee gadhiise jennaani. Achirraa fide kanuma yeroo sadii gadhiiste footoo kana wajjin gadhiiste yeroo 4 jechuudha. Kan ishee jalaan fide jechuudha malee. YouTube irraan argine jechuudhaan illee maashaallah bareedaadha viidiyoon isaanii haala kanaan namatti tola haala kanaan taphatanii haala kanaan qambaa shambaa wal gochaa oolan jechuudha maashaallah tabaarakallaa rabbi namallee umurii dheertuuf haa kennuuf hin jedhaan irra deebi'e jechuudha dhugaa dubbachuuf viidiyoon isaanii baay'ee namatti tola akkasittiin hiriyoota waamanii akkasumas ganda ollaa firoota qabdu waamtee akkasitti taphatanii akkasitti cidha isaanii geggeeffachuun cidii kana caale hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuuf tokko ammoo cidha godhate suuraa mafaa minamina godhatee ba'a malee nyaata akkasiin qopheessu nyaata qophaa'e argitaniitu miti dhugaa rabbi
waan talle hin hafne marqaa jettu moo rooza jettu moo biddeena jettu moo maqaa dha'ee fixuu hin danda'u. Kaasanummaan viidiyoo jalqabaa keessatti argitaniitu waan ta'eef nyaata zalgiidhaaf qophaa'u haala bareedaa kanaan qopheessanii zalgii godhatanii jechuudha. Maashaallaa jedheen hin jira. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko namatti tola. Maaliif ibsishaan kaleessa dheengaddasii biyyatti dadhabee bu'aa bahee hedduu baasanii waan kana godhatu iyyuu natti hin fakkaanne dhugaa rabbii waama tokko waan kana godhatu natti hin fakkaanne. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin immoo jechuudha hojii isaan hojjeta waan ta'eef kun akkasitti isa gargaaree akkasitti isa gammachiisee akkasitti illee hiriyoota isaa gammachiisee akkasumas hiriyoota isheellee gammachiisee maakoshaallee gammachiisee jechuudha. Maakiin baay'ee tokko gammaddee jirti dhugaa rabbii innillee baay'ee tokko gammadee akkanitti quruphisu nagarree dhugaa rabbii akkanitti keessa quruphisu nagarree dhugaa rabbii hedduu tokko namatti tola baqqaa dhugaa rabbii waan jechaayyuu hin qabanii baay'ee irraa bareedee jira baay'ee namatti tola. Uffanni isaan uffatanii jiran uffata baalee uffata arsii tokkuma miti kan uffatanii jiru dhugaa rabbii utuu tokko tokkooti beellofaa minaamin lafarra harkisu isaan kanan goone haala kanaan zalgii isaanii geggeeffatanii xumuratanii jiru jechuudha. Zalgii ofumaa isaanii kisaaraa keessa amma ofumaa galan malee dhugaa rabbii inni biyyatti godheyyuu gahaadha jechuudha. Ammas dabalatee godhee maashaallah tabaarakallaa inneernaani rabbiin ammallee isaan gargaaru rabbiin umurii dheertuu isaaniif haa kennu. Akkam isin viidiyoon enne ana bichaatee gaa'olee isin enne viidiyoon ganaa gadhiifamaa jettanii egaan oolle viidiyoon asiliin gadhiise daqiiqaa 9 miti daqiiqaa 9 moo 10 waan akkasiitti natti fakkaata. Egaan oolle isin amma isaatiin meeqa amma suubii salaatii rafee ganama isaatii tokko walakkaa akkas tokkotti hanqa. Akka Itoophiyaa isaatii tokkoof walakkaa isaatii tokkoffaattan ka'aa jechuudha. Yoo xirrii silkiirra keewwadheen silkiin nagaa fitachii batatata jaakaaka yaa rabbii keenya baas rafanii suubii salaatee rafaa. Amma zaananuu muuf xiqqoo ishee tafee yeroo kan nan kutaa yoo tuwanii ijoollee yoo ibsishaafamaa keefaan hin jirre nan rafa dhugaa rabbii yoo isaan hin jirre nan rafa. Kan kana achi yoo isaan jiran immoo rafu isaanuma jala bulaayyuu ture. Amma rarrafee barargi isaan hin jiraanne nan rafee dhugaa. Malee akkasiisiniin jedhaa kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya laayikii sabiskiraayibii godhaa isiniin jechuun barbaada. Isinitti tole laayikii sabiskiraayibii godhaa koomentii barreessaa isiniin jedha. Warroonni sabiskiraayibii gochaa jirtan isinii deebisaa naa deebisi jedha koomentii jalatti naa barreessa. Akkasigaa viidiyoon isaanii kana fakkaata baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Ijoollee oola deemtuu qashti qushumbee bichaa wal argate rabbiin ammallee umurii dheertuu isaaniif haa kennu. Rabbiin gammachuu kanarraa dabaluuf hin jedha baay'ee isinitti haasa'uu hin danda'u. Daqiiqaa 8 haasa'ee jennaan hin gaasaan dheeressu nan cufaa jechuudha. Ibsaayyee maakushee baga gammaddee maakush makidaadha ibsaan maakush hin jedhu makidaa baga gammadde intala dhugaa rabbii baga gammadde akkatti ija keessa wal ilaaltan argitanii ija keessa wal ilaalaa ijoollee waliin quufne bar waliin quufne otoo waliin quufin deebiin ibsi ishaan bicha akkasii chaara gaabulaa.